Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan obboleewwan koo kan gamanaa hundi keessan isin hageessu salaamtaan koo jecha arras shabaka bilaashii tokko walitti dachaanee jirra. Shabakaan inni isiniif fidee dhufu kunis shabaka yuusarii isinin gaafannedha. Yeroo mara shabaka yuusarii isin gaafatee isin cinqu asirraan isinitti fidu. Kan yuusariidhaan immoo kan ji'a kan gurguramu ji'a tokkoof osoo isinirraa adda hin cinne kan isiniif hojjetu aappii akka RG tuunaalee kana fa'aa jiranu bira. Amma kana oson isin himu oson taane aappii akka ajaa'ibaa isin hojjetu aappii kana walitti dachaanee jirra huno har'aasi. Aappiinis isa kana akka ajaa'ibatti isin hojjeta huno aappiin isa asitti argaa jirtu kana huno habiibii saniifu aappii kana walitti dachaanee jirra gaabboleewwan koo akkuma dhiyoon tanaatis viidiyoo bareedduu san keessattis aappiiwwan isin maxxansu chaanaala kiyya kana jalatti aappii abdattaanii isin fayyadaniidha. Warri immoo kajiyaa feetanis keessaan heloo nun jechuu hin dagatinadha. Saniifuu kun immoo aappii bilaashiiti jechuudha. Keessa isaa seennee akkaataa inni itti hojjetu laalla. Amma akkuma argitan hojjechaa hin jiru. Okay. Ammaan tana huno asirratti zeeyinii asirratti isin hojjeta. Kaazeeyin kan jedhu kanarratti isiniif hojjeta jechuudha. Asiin xinnoo takka gaddeemtu jawwiin as jala jirti. Jawwii fi waan as jala jiran jechuudha. Istiikii kaas istiikii firii kanarratti istiikiin amma DNS isaa cufamee jira. Firii jedhee isin sobu maaliif maafu isin itti mokoradhaati. Sababiin isaas DNS Saudi Arabiyaadhaa cufamee waan jiruuf istiikii itti mokoradhaadha. Jawwii immoo isin hojjeta. Jawwii alaa xul isin hojjeta. Saniifuu paakeejii 60 fi paakeejii 20 riyaala 25 akkasiin warri hidhachaa turtan huno asitti ilaalaadha. Asirratti isiniif hojjeta jechuudha. Saniifuu obboleewwan koo aappii kana eessa arganna waan jedhuuf Play Store keessaa isin argattu. Play Store keessa seenuudhaan sarchii yoo gootan ni argattu. Play Store keessa asitti iddoo sarchii kanatti huno APN tuunal ennaa jettanii akka isinii dhufe niw kan jedhu kanarra akka tuyita. Isa kana aappiin isa kana Play Store keessaa warri hin beeknes description box kana jala viidiyoo amma ilaalaa jirtu kana jala isiniif hin kaa'u obboleewwan koo. Saniifuu mee amma irratti inni ilaalla gaa'e akkaataa inni itti hojjetu kan ofirraa cufee ilaalla. Huno akka ajaa'ibaa kanatti kan hojjetudha. Waanuma hunda isiniif kan hojjetudha obboleewwan koo. Ni akkuma beekamu gaa'e aappiin ani isiniif fidu aappii babbareedoodha. Saniifuu isinis laayikii gochuu hin dagatina obboleewwan koo. Laayikii fi sabiskiraayibii sheerii gochuu hin dagatinaadha. Akkan viidiyoo babbareedduu isiniif jedhufu laayikii gochuu fi sabiskiraayib gochuun keessan anaaf osoo hin taane isinumaaf faayidaa qaba. Maalumaafuu viidiyoon an gadhiisu akka duras isin ga'uu fi sabiskiraayib godhadhaa mallattoo ol jedhu sanirra kaadhaadha. Opsinaan VIP jettanii sarchii yoo gootan isinii dhufa maqaan koo. Opsinaan VIP kana sarchii yoo gootan akkatti huno opsinaan kan jedhu isa kana jechuudha. Huno ammallee nama muraasa qaba waan ta'eef sabiskiraayibii kiyyallee akkuma argitan kana gaabboleewwan koo isin malee homaan qabooni. Isinis chaanaala kiyya kana sheer gochuu hin dagatinaadha. Saniifuu obboleewwan amma erga kan laaltan gaa'ee huno aappiin akka ajaa'ibaa YouTube illee isiniif hojjeta jeetiin abdii qaba. YouTubeidhaas akkuma ajaa'ibaa kan hojjeta. TikTokiidhaas hin hojjeta jechuudha. Saniifuu maarree isinis akka fayyadamtan abdiin sirraa qaba obboleewwan koo. Innaa viidiyoolee laayikii godhaadhaa sabiskiraayib godhaadhaa barnoota addaatiin hamma yeroo itti aanutti barnoota addaatiin walitti dachaanutti nagaan naaf turaadhaa obboleewwan koo. Yeroo itti aanutti viidiyoo babbareedduudhaan hamma walitti dachaanutti viidiyoo babbareedduu wantoota babbareedduu ta'e kan isinii qabannee dhufnu barnoota keenya itti aanu keessatti inshaallah fedha rabbiitiin. Saniifuu isinis laayikii gochuu hin dagatina obboleewwan koo. Galatoomaa warreen hamma ammaa nu faana turtanis warreen laayikii gootanis akkasuma yaada keessan koomantii jala nuuf kennaa. Galatoomaa isiniin jedha.